ajjechaan Simboo Biraanuu irratti raawwatame gocha suukanneessaa jechuun Koongiraasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa baaseeti jira. Ibsa isaa bal'inaan isiniif qindeessinee jirra akka itti aanutti ni dhageessum. Oduu keenya dabalataatiin mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii jalqabeera yoo jedhamu ABO yookaan WBO'n gama isaaniitiin deebii laataniif jiru. Deebii isaan laatan kanallee bal'inaan kan isin biraan geenyu taham. Oduu keenya dabalataatiin waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti mootummaa bilisiginnaa irratti tarkaanfii jabaa akka fudhatee jiruuf haleellaa cimaa waraana mootummaa irraan akka gahee jirus dhagahamaa jira. Kanallee bal'inaan isin biraan geenyam. Dhuma irratti oduu dirree dhawaatiin wal qabatum gurra kan isin boofnu taham. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media kunneen hangafoota oduuti. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti ni dhageessum. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya akka isin bira gahu fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinam. Viidiyoon akka namoota hedduu bira gahuuf like share waliif godhuu hin dagatinam. Yaada keessan karaa komantiitiin nuuf ibsuu hin dagatinaan affeerraa kennam. Oduu keenya jalqabaatiin ajjechaan Simboo Biraanuu irratti raawwatame suukanneessaa jechuun KFO'n ibseeti jira. Jarmiyaan siyaasaa Oromoo KFO'n ibsa gaddaa har'a fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti katabeen ajjechaan daa'ima Simboo Biraanuu jedhamtu irratti raawwatame balaaleffatamuu qaba jedheeti jira. Biyya keenya irratti hawaasni fi lammiileen keenya hundumtuu nagaan bahee nagaan galuu osoo dandahee daangaa hin qabu kan jedhe KFO'n addatti ammoo daa'imman waan fedhan argatanii taphatanii baratanii nagaan galuu otoo danda'aniin guddaa jaallatamaa jechuun KFO'n ibsa isaa keessatti addeesseeti jira. Bulchiinsa Itoophiyaa dhufaa darbaa keessatti garuu nageenyi uummataa kabajamee akka hin beekne caqasee KFO'n ibsa isaa kanaan mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahachuu hin dandeenye jedheeti jira. Bulchiinsa biyyattii amma cimsee kan komatu ibsi KFO kun mirgi daa'immanii illeen kabajamuu dadhabuu balaa guddaa akka Simboo Biraanuu irra gahuun ture yoo dhageenyum gadda guddaatu nutti dhagahame jechuun KFO'n ibseeti jira. Ajjecha daa'ima kanaa mudatee ibsuuf jecha akka isa hanqatu kan ibse KFO'n ajjechaan kun suukanneessaadha jedheeti jira. Ajjecha kana qe'ee daa'ima kanaa keessatti maatii fi ollaa ishee biratti akkasumallee namoota daa'ima godhatan biratti madaa ta'ee hafa jedheeti jira jarmiyaan siyaasaa KFO'tiin. Itti dabaluunis ijoollee durbaa Itoophiyaatti cabsuun guddina sabaaf ta'ee guddina biyyaa cabsuu akka ta'e fudhanna jedheeti jira KFO'n. Yakka gudeeddii fi ajjechaa Simboo Biraanuu irratti raawwatame karaa haqa qabeessa taheen qoratamee ifa tahuu akka qabus KFO'n waamicha isaa dabarseeti jira. Oduu keenya birootiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n opereeshinii daangaa Keeniyaa eegalte irratti maal akka jedhe ibsa bal'aa laateeti jira. Ibsa inni laate kanallee akka itti aanutti kan isin biraan geenyu taham. Akkuma beekamu mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Keeniyaa waliigaluun WBO balleessina yaada jedhu qabatanii opereeshinii kanatti kan seename tahuun beekameeti jira. Viidiyoo darbe irratti akka isin hubachiifnetti guraandhala 4/2025 opereeshinni kun akka geggeeffamaa ture isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanuma wal qabateem waraanni bilisummaa Oromoo akka achi keessa hin jirreef akkasumallee daangaa isaa tiksuuf cichoomee akka itti fufaa jirus isin yaadachiisuun keenya ni yaadatama. Kanuma wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa bal'aa deebii isaaniif tahu mootummaa Keeniyaatiif akkasumallee mootummaa Itoophiyaatiif ergaa tahuun ibsa baaseeti jira. Ibsa isaan baasan akka itti aanutti isin biraan geenya. Jalqaba irratti waraanni bilisummaa Oromoo ABO yookaan WBO'n waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabneef isaan loluufis akeeka akka hin qabne ABO'n ibseeti jira. Gorsaan ajajaa olaanaa ABO yookaan WBO kan tahan obbo Jireenyaa Guddataa yaada isaanii BBC'f kennaniin lolli nutti qabnu mootummaa Itoophiyaa
Itoophiyaa waliin maleem yakka waraana bilisummaa Oromootti akka hin maxxanfamu kan godhum mootummaa Itoophiyaati jechuunis mootummaa Itoophiyaa komateeti jira. Mootummaan Keeniyaa daangaa isaa keessatti opereeshinii waraanaa geggeessuuf mirga akka qabu seereeti jira. Obbo Jireenyaan kana dura dhaabbachuu karoora tokkollee akka hin qabnes ibsaneeti jiru. Mootummaan Keeniyaa irratti dhukaasni geggeessinum hin jirum ammoo gama Itoophiyaatiin yoo dhufeem ofirraa qolachuu waan hin oolle jechuunis dubbateeti jira. Daangarratti humnoonni adda addaa yakkoota raawwataa hunda fudhachuu waraana bilisummaa Oromoo ittiin himachuun ammoo dogongora jedhan obbo Jireenyaan. Mootummaan Keeniyaa waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo Booranaa kanneen Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiraatan akka da'ootti fayyadamuun yakka raawwataa jiraachuun himateem waraanni bilisummaa Oromoo mooraa kaambii dhaabbata naannawa sanaam hin qabu kan jedhan obbo Jireenyaa Guddatam Keeniyaa keessatti jiraachuuf waboon fedhii hin qabu jedheeti jira. Garuu daangaan sirritti sararame waan hin jirreef namuu gamaa gamanaa wal keessa deemem waraanni bilisummaa Oromoos haaluma kanaan akka achi keessa socho'uun beekamaadha jechuunis obbo Jireenyaan dubbateeti jira. Dabaluunis akka seera wabootti yakki mootummaan Keeniyaa tarreesse kun fudhatama kan hin qabneef kan nama adabsiisu ta'uu eereeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo takka hojii akkasii hojjetee hin beekum seeratu isa gaafatam. Waraanni keenya yoo yakka jedhaman raawwate adabbii hamaatu isa eegata jechuunis dubbateeti jira. Haqni akka abbaaf deebi'uum saamichi akka hin jiraannem yakki akka hin jiraanneef falmina kan jedhan obbo Jireenyaa Guddatam kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo akka yakkaafim saamichatti ibsuun dogoggora jechuun ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti mudateef waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuun waama jedhaniiti jiru. Keeniyaan biyyoota waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaa buusuuf jaarsummaadhaan tattaaffii taasisaa turte keessaa isii tokko yoo jedhan amma garuu ibsa waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatu baasuun opereeshinii eegaluu isiitu ibsama jedheeti jira. Kun hariiroo waraana kanaa fi mootummaa Keeniyaa gidduu jiru irratti waan akeekum akkanaan ibsa obbo Jireenyaa Guddataatiin hariiroon duraanii akkuma jirutti jiram garuu qunnamtii mootummaa Keeniyaa wal beekumsam wal shakkii kana maqaa xureessuutti hubanna jedheeti jira. Qaama yakka hojjete adda baafachuu dadhabuun gama mootummaa Itoophiyaa goraniin maqaa waboo xureessuun dogoggora guddaa jechuun obbo Jireenyaa Guddataa dubbataniiti jiru. Odoo biraatiin Finfinneen yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromootiin waan goolamtee jirtullee ni fakkaatti. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Keeniyaatti barbaada deemam garuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhihatti qabeem waraana mootummaa haaxee itti hidhee waan jirullee ni fakkaatam. Waraanni mootummaa Finfinneerraa yoo bobbaafamuun konkolaataa qullaatu deebi'aa jira kan jedhan hawaasni ganama nu biraa waraana guuttatee deemam ilmaan keenya ganama makiinaatti guuttatanii kan deemum garuu konkolaataan galgalam kun gubatee akkasumallee kun duwwaa deebi'a yoo jedhan jiraattonni oduun akka miidiyaarraati mitim wanti lafarratti deemaa jirum waan baay'ee jibbisiisaa fi waan hedduu nama gaddisiisu jechuunis hawaasni mootummaa komataati jira. Ijoollee keenya akkasumallee abbootii manaa keenya nurraa guuranii fixan jechuun hawwan keenya yoo dubbatan ni dhagahamam. Yeroo adda addaatti milishaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa deemtan jechuun ijoollee dhiirotam kan umriin isaanii ga'eessa hin ta'inillee guuranii duraan kan barnoota qabu qofa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii barbaadanii amma garuu kan barnoota hin qabne sanuu dhabameeti jira jedhaniiti jiru. Ijoollee barnoota hin qabnee fi akkasumallee gabareem humna ufiitiin dafqa ufiitiin dafqee bulullee qawwee itti kennanii kan gara qawweetti
dhukaasan hin beeknem dheena rasaasaa godhan jechuun hawaasni komateeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundaanuu Finfinnee marsee akka jirus dugdugtaan achii deemtu ni dhagahamti. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee kallattii afraniinuu marsee akka jirus beekameeti jira. Odoo keenya xumuraatiin magaalaan Dirree Dhawaa gurguramu walqabatee gabaasa bal'aa kaleessa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanumaa walqabatee hawaasni daandiitti bahee mormii isaa dhageessisaati jira. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumallee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Jawaar hanga ammaa ibsa tokkollee hawaasaaf kan hin laatin ta'uun beekameeti jira. Guyyaa tokkollee gadi bahanii waan kana hawaasaan osoo hin jedhin hanga har'atti hawaasni mormii isaa dhageessisaa jiram. Uummanni Somaalillee magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa keenya jechuun gammachuu isaanii ibsataati jiru. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad fuula barruu feesbuuka isaa irratti maxxanseen mootummaa qeequu fi akkasumallee magaalaa Dirree Dhawaa eenyuun akka gurguratem fuula feesbuuka isaa irratti eereeti jiram. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media oduuf odeessaalee keenya har'aaf qindeeffanneem kan hanga ammatti waliin dhaggeeffataa turre kanaaf oduuf odeessaalee keenya dabalataan argatuuf fuula YouTube Oxygen Media subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uun dagatinaa. Viidiyoo laayikii godham. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu taham. Sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa taham.